አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ባሌ ባያ ወይነ ዱከ ባታ ሚቲ አከ ገራን ኪየ ተኡ ታታ ሚቲ ኦኬ ሀረርጌ ቡአ ወይነ ዱከ ባታ ሚቲ አከ ገራን ኪየ ተኡ ታታ ሚቲ ሲገሊያም ያ ረቢ ወጃለነ ተፈን ገሩቢ ስማ አባት አኑም ቢታካ ፉራ ሚዳይ ሲድሪ ዋላ መሲዳ ማዮ ቀባት ፍሪ ወኔ አንሲዳ ሙዳበታን ኦሊኒ ኦዱ ነማ ፉቴ ናንሌን ኦዲኒ ኦዱ ነማ ፉቴ ሀምዛ ወሎላ ወልቻለላ የወጅን ጅራኔ ቶላ ስርባ በስርባ ያ አና ያ ዌልካም ማብሻን ፈጫስተ ዱፍታት ማልስ ኦኤስ Gabus yar kena wama to kana nafaja ani beta. Gabus yar ko to kana arka fakafteru. Gabus yar ko to kana ya beta. Bakka dem enjoy ani leser wada ge fada tille demi bakka naga. No azwati tinu bani wani amma telle no te rade no asa ka musika godi. No, thank you. Kalla irradeemi. Ijoolleenu ashitti fiti jedhanii hagagal gara asin naa fidan beekna. Amma yoo baates yeroo siin kannan Hamzaa fiti. Wayaati hordoftoota kabajjeetiin ashitti fiddeere anumatti ergate bara maatii laayivii irra jiraan fakee argina. Ati waa hunda tolchite narraa beekta beekta. Sirraa beeka. Bakka ati immoo homantii nama as jala tagaree fuutuu dhuftee ilaaltee si homantii namaa kana jinkite agartee naanaaf yaaddee dhaqee liivii seentee dhufte barati jechuun bakka. Yalla amma yaada hawaasaa dhiyeessee. Warri ashitti fideessee jikaa tuffata. Ifiifuu isin dhuftee miti. Dumashi keenya welcome jaaniti sirba warra isaanii warra anu bustu me warra busa irra deebi bullo ya hale mali jette lafe sirba deebi warra busa anatu sirba okay ana sirbi tasa irra deebi ja hawaasni baay'een irra nu deebti dumashi kabinni anum bitaa kaafuraamu okay Anum bitaka fura midai sidiri wala masida mayo gabatte firi wanni ansida muda batano lini odu nama futena anillen odimi odu nama futeya hamza wallallaha wal jalala yoji hinjiran ne tolla Arna di bodane namani buarsi dia kan mana kesati anama warwana kasati nama itu dia ko anama malaki ya kai beta amma kesati musika nama je nama buarsu baka akata beraja akata ibbata ka khalid di samu dia ter fresh gole bara kana kesati ya shukran argine again argine kada argine kada Gora kopelin goda. Walla yo sinta botani kopelin goda ande mukiya kalasu. Adifti. Akkaataa dhibbata akkaa jira kan mana kana keessa guyyaa fresh godhetti sana fataasa godhaa oolu sammuu teetana si eegee ni jiraame. Ammaati galgala gisee buuna buustu yookaan gisee nyaata fidaa achi as deemtu waan akkana kana jechaa deemtu. Geemii qabi Hamza yookaan faranjii galchaa sitti namni ergatee na cinqaara. Ayyee taaftaaf godhaa gaammaan tan ishee. Akkanuma taaftaaf godhaa walee dhaggeeffadhaa isin. Adeemti. Amma maali beektaa wanti akkana sirraa agaru. Gisee mana keessa deemtu gisee gama si waa fidaa as deemtu. Nuun callisu godhi. Waan akkana jechaa irra deebi'a sitti rabbii jedhi. No rabbiin kan nan qabin sirba irratti yeroo biraa rasii deebi'a Abiibti. Sinaan. Abiibti. Mee irra deebi bannaati ni tolaa mee irra deebi. Anuu das na godhaa. Sirba ammaa kana ati dhageettee beektu sirba Mursuleeman akka inni jedhu No. Mee irra deebi.
نمني ويرا ديمي ربي جاني هانجدا يوتي أنوم بتاكا فراها من أي سيدريه ولا مسيدا مايو كبات تري وني أن سيدا مدابتا نولنيه أدونا ما فوتنا عن اللي نودني أدونا ما فوتيا حمزة والله والجلال يوجي هنجران الله ايش شرعك بالله عليك تسمع غير يا سنة أهلا وسهلا سيربا عمر برا سيربا عمر برانو نيم بيخا غيرو كيسي أتيجتنا تولبيت أكوانا تباستي وي أنا ننتو كيني سربا غوتاتي اوكي كاميرا ايش أنا سربا عمر سرتي بيكا سربا يساكي ساكاني بين ينجرو ياو أنا مالي نفيد سي إسا براتي بيكا إسو وانا كناتي ورقبت مي أجين يا اسمه أنا نفسي والفكات اسمه أنا نفسي والفكات بالي ولا شيو أربك سبه سماف نجبني ويبنين ستأي جني ركدلو بالي سلانولتو دمبالي فقاسرا حرار جنكوتو بشك نقولي أنا مرة obboleettii asina jeeqa sirbicha akkas hin jedhu anatu biyya jijjiire. Obboleessa jechuun diina jechuudha. Obboleessa jechuun yookaan waan fokkataa wayii maaltu jira wanni obboleessaa wali. Ana yoo nama obboleettii anaan jedhe dassi ileenyaal iddoo akka obboleettiitti yoo namni jaalatame argameeti dhugaa dubbachuudhaaf maaltu jira wanni obboleettiidha wali. Maal inni ilaalchi uummanni kenna obboleettiif obboleessaa qabu kuni ani hin beeku waan obboleeyyan tiyyan jaaladha dhiifama naa godha. Maalumaa ol jaaladhaan maalumaa ol ani faamiliin kiyya is very obboleettaaf obboleettiiwwan jedhamu waan takkaannaa biratti jijjiiramuu miti. Waan tirki mirkii minaamin ta'een jijjiiramuu miti. Wala fiqir minqiriin obboleeyyan tiyya bakka hin buutu. Baay'ee nan dubbachiisin hanga keessa galeera. Min ayinatoos nu waa meeqa karoorfadhee dhufe na harkaa balleessa. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان نتبفير منو نو بناتاችሁ argaatelle sodaadhe yennaa nanillee saalfadhee argaate sodaacha Juga dia dogongora kayak begini mah kurang dana. Cina balik sama dia nampak arara. dogongora kiyya beekee osoo hin ta'in ifa banaa godhi ani yaa'u wallahi dogongora kiyya beekee osoo hin ta'in dogongorri har'aa kee ture garuu hin jiraa miire ani hima hin jira qoko innoo hin jedhin ammallee dogongora kiyya beekee osoo hin ta'in dogongoreellee osoo hin ta'in namoonni beektaa namoonni xiqqoomasi namni gaafa wal jaalatu namni walitti hin bu'aa kuni waan jiru it will happen walitti hin bu'aa osoo waliin dubbisin illeen oolaa borumtaa gaafa walitti araaramu bifa haara waan jaalala haara walitti hin dhufa namni ammoo saniin hubatu tasa miidiyaa irratti walitti bu'iinsa xiqqoo okkee ammayyuu walitti akkasumatti iyyuu kaanuu laayivii irraa bahu atuu laayivii irraa baatu wayita laayivii kana irraa baanu nuyi walii bilbilaa hin haasoyna kun dhugaa jiru. Hawaasni garuu namni wayita as jala deeme maa yaada duriyyuu beektaa wanni kiyyaaf kee baay'een tolu. So sababa san hawaasaaf ka jedhuuf malee wallahi an dogongora hin qabu garuu san ammallee lafatti deebi'ee ganaa wal gaafanna completely ani gama kiyyaan dogongora hin qabu nama na biraa laayivii jalqaba irraa hordofaa jiruuf dogongora hin qabu yookaan yaa nama si biraa hordofaa jiruuf ammoo dogongora qabaachuun mala miirri ani wayita laayivii asii seenu jalqaba ijoollee na bira jirtu wayita waan takkaa siima dogongora guddaa qabdu. Dogongora kayoo beekaa fudhachuu jettee malee an obboleessa keetii miti. An dhukkaasaa keeti malee dhugaasitti malee. Lama sadirra deemtee arga an obboleessa keetii miti an dhukkaasaa keeti malee. Obboleessa ani dhugaa dubbachuudhaaf obboleessa kiyyayyuu siin jechuuyyuu namatu as jalatti koomentiin natti hime malee minim wanni ayyaadadhu iyyuu irraa hin jiru waan siin jedhe. Abzaa waamaa jedhee asirratti ati maal kiyyaa jee gaafa si gaafadde malee waan biraa haa dubbatte hin qabu. Maay biraazar jette an obboleessa keetii miti ani dhukkee bachuudhaan waan biraa keeti malee. No wallahi Hamza sima
Ani wayta jalqaba asii dhufu even my brother jechuu kiyyayyuu I didn't yaadadhu dhugaa siin jedha because wayta asii hamzaa fida geestiidha mucayyoo wayii faana jiraa naan jedhan baasaati hamzaa fida wayta jedhanii sirba cidhaa wayii asii taphachaa turre beekta sirba cidhaa san keessatti wanni wayii jedhame ummata geestiidha gadi buusee waan kana hamzaa dhageessisuu qabaa jedhee dhufe hamilee saniin dhufe ture even sirbichi iyyuu na harkaa babbadaa akka sirbi sun na jala hin banneef mee caalisi booda haasofnaa jennaan ati didde amma sirbi sun na jala badeera kun irra deebi'aa mina barreessaa waan san wallaahi na jala bade waan bareedaa dheeristi gosi qabattee dhufti yoo ta'e waan qabanne mucayyoon akkuma takkatti jetteen jecha kana isaan jechuu qaba jedhe sammuu xiyya keessa wanni jiru waan jecha sanii bicha ijoollee dur waytaa suuqa ergamu buna shunkurtii fi dinnicha biti yoo jedhanii buna shunkurtii dinnicha jedhaa suuqa fiidu takkam deeytaame akkasitti qabadhee dhufee wallaahi akkasitti dhufe kun uummanni na jala jiru naaf ragaa ture wanni takka wanni na dur even osoo ati nagaayyuu nagaafatte nagaa siin jechuun barbaadu jecha san siin jechuuf dhufeeyyuu ati ammoo waan biraa dhageette inti okay suuq tafaahu naafish mish garuu an completely badiin qabu tureeyyuu era deebitemu. Okay, kuno jechaani. Jecha san komentii irra naa barreessa wayit. Itittuu kurree lama buusanii ashitti kalee. Okay, jecha kana akka mucayyoon jedhu. Sirba aadaa wayii taphattee itittuu kurree lama buusanii ashitti kalee harma buusanii jette. Itittuu kurree lama buusanii ashitti kalee harma buusanii jechuun intalli teenya daa'ima kalema harma buusanii harma haadhaa hodhuu dhiistee jechuudha. So dhiyoo tanaati waggaan kee. Yaa Rabbi, xiqqishooti itti fufime. Waggaan kee bara gara 13 moo 12 jechuudha. Itti fufee bareedduu iyyee. Yoo taati waggaan kee didamii meeqa bira taree naan jettee dullatti naan jenne mucayyoon keessa kiyyana beektu dhaloota kiyyana beektu abiibii kunu itittuu kurree lama buusanii ashitti kalee harma buusanii minaamin jedhanii na faarsaa turan. Garuu ati kanan hubattu. Mucayyoon sun amma gaafaan dhaladhu hin jirti jedha. Okay. Ati maal gootaa fuuta dubartii waggaa 30 ima fuudhanii akka waggaa 30 ilma meeqa armaachi ganaa siideetti carriste ba waggaa 10 naa'imi waggaa 10 wajji jiraa waggaa 10 waliin jiraachuu deemte koo isin umri no garuu atillee dulloomte ati jiraattaa unatti hin fakkaatu waggaa 10 wal baay'isoo Anumare. Waan farramtu yoo qabaatte fafarraarramee bannaa takka gooti goggo. Okay, akkaawatti waa hundaa gara kee deebisee deemure. Yaa Rabbi, eeshi. Gaasiin jedha. Ati waggaa meeqa baay'isoo? Ani moo. Kanarraan tanaa furtama. Wallahi, ndaa akka lafa qabate gaafa. Ni hawwatu da tilachira kana geesse. Ni hawwatu da tilara bechina geesse. Laakiin garuu baay'ee hamileen ta'e baay'ee tasna godhate. Osoo gaafaati yeroo san jirtu wal agarree baay'ee tasna godhate amma. Yeroo harki kee argaa jira. Dhiisi harka kee isin kidura loo bira harka kee argaa jira. Yaa beet. yeroo kam jette? Osoo ati ijoollee osoo ati durumarraa gaafaati barumsarraa kaasee yeroo ati ijoollummaa durumarraa kaasee osoo si baree akka tasna godhate galma. Okay. Durumarraa, okay.
اوكي. انت يا دبري يعني اللي دور الركاسه وصوت تاريخ ويك وصون دلجين سباري تورو توري سكاجيل شوفي رو انا نتم فوق توري يوسلا اتدور يعني من ما تقول ايش كيف فين وايد قاعد وانا ما كده افتون اغني امنا ديرا ديمه وايد لغي كاجيل شون سيمبلي ميتي وصدور سباري اغانا سكاجيل شو داف ini نكتي نلفاتو توري ما ati daimu مرة akkuma rabbi fedhe turte. أنا jechuun ammas waan ta'e qabu bara. Osoo isin gaafa duraa barte maal qabaa naan jedhe. Astaghfirullah. Maal jechuu gaafa durbaa jechuu amma dhiira ta'e yaani? Ma maare uummanni tokko tokko yaafamattiin isaanii hawwatii toora takkaanii jiraan. Okay. Sunin kun ijoollee teena ta'a akkas barreesse. Falfaltoota. Yaaddi. Dara yaaddi. Akkamati huneetaan kee maali? Oolmaan kee bareedaadha. Ati kami jirta? Annagaa qaba galata rabbii. Maalirra oolteen? How is your day? Guyyaan kee maal fakkaata ture? Guyyaan kiyya dhugaan bareedaadha. Alhamdulillah. Garuu siyaada bartee qubatee ka siyaada. Maaliif akkasidha? Ijoolleen ta'e moo maali? Ijoolleen ta'e jechuun? Laa jechuun amma siyaaduun kun maaliif barbaachisee jiru? Okay. Na yaaduu qabda baay'ee. Na yaaduu qabda. Nama yaadamu yaaddee. Bareeda. Maal haasa'aa turte mucayyoo wayiitiin walitti suuraa ol baasaa turte naan jedha. Mucayyoo wayii faarsaa turte ati. Laan faarsine isiidhaan maal rifeensa banaa deemte jee waanti maa ture bada. Daawwaa godhaa turte. Akkuma nama dura hawaasa godhee adeechumaan xiqqoo duraa rifeensa isaas bobbanattee ta'e isaa amma booda lifti kasi godhee jala adeechumaan dhageessi ni jiraame. Ani daawwaan kenna seenee osoo hin ta'in. Daawwaan kenna seenee osoo hin ta'in daa'ummaadhaaf kabajamaa fi. Daawwaan kenna nan seenne waan biraallee maa jettee barate. Maaltu seenee maaliif dhiifte? No, akkasuma ima dhiisa gaafa nama kiyya wayii ta'e argadhe rifeensa guutumaan guututti shari'aa takattala jedhee yaadee ture. Malee daawwaa fi miti. Sanuun sheekka maal? Daawwaa kiyyaa miti jedhee. Suusme bishaan sanas kenni. Orang rulanya nanya lo ni kan. Ya, Vicky, maal tu sedisi sewansa. Mali wanka? Syariah mo an intala dini ragudat tiba amma TikTok ini aku ini sama sagana ma fidu demta wasani hawaja khiyaf diftemu je chana sinje se tagame diftemu mali dif no je chat yette fi miti anjecha fosuntein kabajama fi wallahi kabajama fi male jecha kon ma namni me kana anjira no kabajama fi jechuun wanna tiyyatta sun sirriidhaan leedha gaafa nama jaalattu irraa jechi wayii sitti dhufe ammoo akka wayita kaaniitiin beeka hawriis bira qaba. Anammoo namnan jaaladhu dooniyaayyuu uffadhu naan jedhen uffadha. Lashilaa yoo isa gammachiise yaani isa gammachiisu qofa duniyaa kanarra ka jiraadhuuf baay'ee. Isaa fi maatii kee jiraadhu gammachiisu. Galatoomii sanumaa hodhiif naan. Na shoofa seetaami wallaahi nama jaaladhu. Taphattiin jaaladhu dhugamaaf jaaladha.
Na maatii fi nama jaaladhuun naa caalu hin jiru duniyaa kanarratti. Habiibti. Lubbuu godhee isa haayiraanis onnee tana fuudhee. Lubbuu godhee oseen. Samuuka, gud samuu. Way Hamza. Atakka ofii haadha gammachuun qabdu haadha bar guyyaan gilaa guyyaa gammachuuti. Araasii guddii ati. Yaa jechuun injiraan fiigii fiigina godha. Fakkaate ulee feete wallahi. Wanti mee bahi hommee gama seense ulee si kuusa. Guyyaa biyyaa gama eeshi. Baasii haasa'e. Mucaan kun wallaahi mucaan kun wanni inni yaadu hundi waan fagoodha. Qoleetu waan uleellee yaadda. No, I mean dhugamaa jechuun gaafii maa general question. Bakka gargar baanee irra qofa deemtee haasofta malee. Kok itu dari mana sih itu berkuasa sabar karo. Isma. Ya? Oi. Oh, wes ya bacur bari bakka hesan sih gak pada muskilah. Wallahi mereka doang blok suka rawan. Harus kawal. Jangan tak wait. Kata kau FIFA yang kiar ibu ya ada kami. Naga kau dah. Kita sembau dia, anggar bau dia tanya. Orang itu deh, entau. Ayah sober banget ini. Ada yang masih sih. Bahasa kenjir nabi biar kena banget. Anak tuh rebu kayak sana ke. Waan bareedaa wayitu beektime achumaan bakka gammachuun waan jedhanitti hime isaa irraa sarpiraayis taate malee waan akka jiraataniiti. Fayyaa qabdi mijoon. Reefu ijoolleen namni wayii isiin guyyaa akka ijoollee faarsoo fi amma sagalee isii muduutti isirraa godheemi dhaggeeffadhaadha. Isiin amala isiirraa anuma reefu amma fakkeenyaaf isii yoo sireerra wajji bulanii as kaanillee amalli isii kanaa galaa jirutti achuma lafaa biraa kaatee asheetti biyya muraamu jettee faaruu jaalatti mijiyoon akka ishee akka muuziqaa isa mul'isitu faaruu jaalatti. Kanaa miti goyaa isiin bakka garuu dasna godha hamileen isiidha baay'ee dasna godha. Amma isii musumuuti firraa goonemi. Aljinni dan dia mana? Ara shabaka eesh. La isi ararso jirta habib qalbi. Ashiti dia bareedu siyaada. Ashiti dia bareedu siin jaalata. Akkam jirtu nagaa fayyaa keetii yaa bareedu tiyyaa. Shabakaa kee dalaguu jedhee. Ani yeroo sii dabale shabakaa kee dalagu. Baay'ee siyaadee jira. Oolmeen yaa soogala isiin nyaataa dhugaatii irra jecha bobereedaa sarpiraas godhu jaalatti. Anak dhaqee sarpiraas godhe malee homaa jiraataniiti. Amma biyyooti irraa kaasna faya. Adeemti. Kanaan jedhe mucaayoon takka injifattee geemii ashitti maa sobda maa uummata sobda namni yookaan akka jalgala irraa si dhageeffataa jirutu jira. Geemii injifattee adabdee ashitti faarsii bilbilii jennaan bilbila biraan qabu sagaleen faarsaa jedhe. Achii dhufe sagaleen dubbidaa wayii gadi bu'e. Maashaallah. Ashitti tiyya bareedduti. Loongi taayim gaafa duraan ajana janu bichaa ture yookaan akkana inni haasaa ture. Amma inkwaan dhiis. Wanni inni haasa'u maa akkas taate lola malee noo wanni biraan jiru. Jaarra bareedduti yaa si yaade minaan yoo ta'e nama biraan fakkaate amsaa maal taate dha nagaa qabdaa maal balleessite akkana na jajjabna. Os. nagaa gara tarabbii akka gaariidha. Maaliif waan dhukkuba haasa'ite ba'aati sharraate yaa'ake. Amma asirraa bareedeera mashaallah aleek mashaallah. Garuu wanni balleessite jira haga ammaa dafitee karaa afaan beekte lafti nagaadha.
isin ati habibti maali wanni ani balleessu ati guyyaa irraa narraa eegaa ooltu kun gaafii natti taa'u. Maarree ati turte bar sagalee akkas urganaan ergini long time jaarraa lakkoofsisteerta har'asuma ashitti si yaade maadiriish maal ta'e mucaan kun yaa rabbi siyaa jedhe wallaahi irrifadhee namni gaafa balleessu beekaa sagalee akkasiitiin dhufu maal barbaadeeti laata jedhe. Shibbiu xiqqoo turuu geemii adabameeti aadaa kannina ergan. Hayyana. Tugaasi yaani. Mijoo maqaan nyaate galgala rabbii kana dandee asii taatu keessaan taatu waan babbareedaa ilmi namaa namaan jalatti jechaan. Bitte amma. Sana isa guurta qoy sana isa guurta. Laali warri kenna maal jedhee harkaan gayatu dhamaatu jedhaa jedhan sani. Yeroo duraa badhaatu jedha harkaan gayatu dhamaatu jedha amma laal dhamaatu harkaan nagaatte kaa dhamaatu. Ada rakkoon qabu. Angaruu seef godhadheera waan ati jette hunda viidiyoo kee ka dursan hunda saadam umriin isaa haa dheeratu gaafa ati dulloomtee bakka intala kana ija duraa na godhe nyaanni sun hin geenne maal ol qajeeltee dhaabatta isii nyaanni kee hin bilchaatu gaafa ati dhugaas hin jedha wal nyaanni kee hin bilchaatu maasoo giddi xixiqqaate maali sagalee saadam rabbiin tiktookii masaadam hin gobiin kanamaa keessa hin jira sagaleen kee hundi ati bar maaliiti waluma bira sii qabee siman ati bar osoo hin nyaatiin jette dhiyootan osoo hin nyaatiin si biratti bar jiraachuu danda'anii jette meeqa ani amma gaafa wal arginaan nyaatan dalagu akkamitti akkati jiraattan argina. Waan hedduus dhageessuun gaarii miti hin gootu lakkaa'amaa oolu. No, ani waluma bira qabee ilaala. Waluma bira qabee wayamsaan tokko ati balaati bari hin jedhin. Dubartii garuu ima dogongorsiista. Subhaanallah. Dandeettii haasawaa hin qabda. Tana bicha rabbi sii kenne wallaahi dandeettii haasawaa akkatti qabda astaghfirullah. Osoo hojii ittiin seente yookaan ammoo CV fa'aa ittiin baxxanaatti hojii. Maqaan nama bada. Torbeetaan baarsa yaa maqaan nama bada. Osoo mannitti hojii jiraate wallaahi dhugaa dubbachuu fi osoo hojii jiraate. Biiroo wayii banattee gorsa namaa kennita. Ati na hayyamtu reessa rakkoon qabu. An biiroo banachuun natti ulfaatu bara. Ati na hayyamtu. Amanne ta'e. Ni ati ni naaf amanne. No, wallahi hojii irratti